Ashama yooyyaa daawwattoota keenya jaalatamoo fi kabajamoo fagoo fi dhiyoo irraa kan hordofaa jirtanii guyyaan irraa kun amajjii 7 barree 2020 odeeffannoo sa'aatii kanaa fi qopheeffannee isin biraan gahuu fi argamnee jirra. Warreen daawwachuuf asittuu argamtan illee hedduu galatoomaa isiniin jenna. Tamsaasii kun akka nan biraan bahu yoo barbaaddanii qoqoodaaf faffacaasaa waliin nu gahaa isiniin jenna. Pirezidaantiin Ameerikaa haarawaa tahuu kadeemu Joo Baayiden hokkarrii Koongireesii Ameerikaattu kalee eegii dhalateen duubattu karaa miidiyaatiin haasawaa godhaa jiranii warra hokkara Koongireesii Ameerikaa keessattu kaasee adeemsa dimokiraasii Ameerikaa addaan kutee kakalee suniin shororkeessitoota biyya keessa jedhee balaaleffatee jira. Pirezidaantii Ameerikaa kan ammaan tana aangoo gubbaa jiru Donald Trump illee gocha hokkara kanaa fi sababa jechuudhaan balaaleffatee jira. Kunin matoota oduu keenya keessa isa hangafa tahuu deema. Oromiyaa keessatti mirga ilmaan namooma haalinni ittiin caphaa jiru guddoo yaaddessa jechuudhaan dhaabbanni Isemeguu jedhamu kan mirgoota ilmaan namaatiif falmu ibsa baasee jira. Ibsa kana isin biraan gahuu deemna. Itoophiyaa fi Suudaanii wal dhabuu yookaan wal loluu hin deemanii rakkoo qabanillee araaranii furachuu deeman jedhee mootummaan Itoophiyaa ibsi baasee jira. Haala hariiroo Itoophiyaatii fi Suudaanii akkasumas dhimma daangaa Suudaan irra jiru irrallee odeeffannoo bal'aa qabna isin biraan gahuu deemna. Waraanni naannoo Tigraahii keessattuu geggeeffamaa jiru itti fufee jira. Raayyaan ittisaa biyya Itoophiyaa tarkaanfilee fudhateen hooggantoota warra Tigraahii kaajuun jedhuun garii isaanii booji'ee garii isaanii ammoo ajjeesee jira jechuudhaan miidiyaaleen Itoophiyaa gabaasanii jiranii odeeffannoo kanallee isin biraan gahuu deemna. Mootummaa Abiy Ahmed basaasaa keessatti warri Habashoota tarkaanfiin isaan fudhachaa jiranii fi akkasumas to'annoon isaanii cimaa dhufuu dubbatamaa jira. Hoogganaan tikaa fi basaasaa Itoophiyaa kan dhiyoo kana muudame pirezidaantii mootummaa naannoo Amaaraa duraanii obbo Temesgen Xurunee hojjettoota 250 oli aangoo irraa kaasee aangoo irraa ari'ee jira. Odeeffannoo kanallee isin biraan gahuu deemna. Wanni mata duree sa'aatii kana keessatti odeeffannoon nu qabannee dhufnu hedduutu jira. Isin warreen daawwachuu fi asittuu argamtanii nu qoqooda faffacaasaa waliin nu gahaa isiniin jechuu barbaanna. Daawwattoota keenya jaalatamoo fi kabajamoo amma gara bal'ina odeeffannoo isinii qopheessineettuu dabarraa. Ka jalqaba dhimma daangaa Itoophiyaatii fi Suudaaniiti. Dhimmi daangaa Itoophiyaa fi Suudaanii dubbiin ammallee akkuma hammaachaa jirtutu jira. Mootummaan Suudaanii karaa miidiyaaleetiin ibsa baasanii mootummaan Itoophiyaa haleellaa haarawaa guyyaa lamaan duratti jechuun guyyaa kibxataa godhee mootummaan Suudaanii ofirraa deebisee jira jedhee ibsa kennee jira. Ibsi kun jechuun mootummaan Itoophiyaa jalqaba torbaanii sanbata guddaa fi wiixatattu haleellaa yeroo lama carraaqee waraan Itoophiyaa ka duulee dhufe gamtaa tokko barbadeessinee kabira boojinee jedhee ibsa eegi baasen duubattu akka tahe kadhagamee jiru. Mootummaan Suudaanii aggaammiidhuma ka kibxata galgalaa geggeeffame karaayyaan Itoophiyaa lafa Suudaanii dhiyoo kana bilisoomsite qabachuu fi carraaqee humna Itoophiyaa kabadii rukutuudhaanii ofirra deebisee jira jechuudhaan miidiyaaleen Suudaanii dubbachaa jirani. Dhimmi daangaa Itoophiyaa kan gubbaatti Itoophiyaan dhimmi daangaa Itoophiyaa fi Suudaan kan gubbaatti Itoophiyaan eegii haleellaa ammaan tani geggeessaa jirtu ka hin dhaabne taate dhimma kana mootummaan Suudaanii gara gamtaa Afrikaatii fi Igaadii akka fiduu danda'u ka dubbatame. Suudaanii lafa Itoophiyaa taakkuu tokko weerartee qabattee hin jiru ka jedhani miidiyaaleen Itoophiyaa. Lafti Suudaanii ammaan tana to'atte kunin lafa daangaa Suudaanii ka waliigaltilee daangaa biyya kan lamaanii bara 1902 mallatteeffame qaama birmadummaa Suudaanii ka tahe ka Itoophiyaan waggaa 25 oli to'atte qotee bultoonni Itoophiyaa irra facaafatanii nyaachaa turan jechuudhaan dubbattee jirti. Mootummaan Suudaan lafa kana daangaa taraaru malee lafa kana mootummaa Itoophiyaa jalatti deebisuu fi fedhii hin qabu jechuudhaan miidiyaaleen Suudaanii ibsa kennaa jiru.
Odeeffannoo karaa biraatiin ammoo mootummaan Itoophiyaa dhimma Itoophiyaa fi Suudaanii wajjin qabanii karaa nagayaatiin furachuu deema malee gara lolattuu hin deemu jechuudhaan dubbii himaan ministeera haajaa alaa Itoophiyaa dubbatanii jiran. Kana ka gabaase gaazexaa riippoorterii ka afaan Amaaraa akka tahee kadhagame. Angoo qabeessi dubbii himaanii ministeera haajaa alaa Itoophiyaa ambaasaaddarii Diinaa Muftii akka jedhutti sababa daangaa Itoophiyaatii fi Suudaaniitiin hariiroo biyyoota lamaanii kana qaama booressuu yookaan ammoo qaama jeequu barbaadutu jira jechuudhaan dubbatame jira. Lafti Suudaan kunini lafti Suudaan qabatte ka daangaa Itoophiyaa akkuma jirtu tahee Itoophiyaan lafa humnaan irraa qabatame kana humnaan deebisuu fi fedhii waan takka hin qabdu. Suudaanii fi Itoophiyaa jidduutti waraanni dhalachuu hin deemu. Lafa Suudaanii qabatte kana akka Suudaanii karaa nagayaatiin gadhiistee baatu amansiisuu fi dippiloomaasii malee waraanii fala hin tahu furmaatii tokkolleen hin jiru jechuudhaan mootummaan lafa Suudaanii qabatte akka jechuun waraananii keessa baasuu fi hin carraaqne ambaasaaddarri Diinaa Muftii dubbii himaanii ministeera haajaa alaa Itoophiyaa dubbatee jira. Torbaanuma kan keessatti ambaasaaddarri Diinaa Muftii lafa Suudaan qabatti yoo Suudaan gadhiisuu baatte waraanii Itoophiyaa ofirra haleelee keessa baase jechuun isaa gabaasne turre. Kana maleellee warri humni milishoota naannoo Amaaraa qophii barbaachisaa taanuu fixannee ajaja mootummaa jiddu galeessaa eegachaa jirra odeeffannoo jettu isin biraanii baasne turre. Haa ta'uuti malee dubbii himaanii ministeera haajaa alaa Itoophiyaa kunini ammaan tan Suudaan lafaa qabattullee lafa Suudaanii kana weerarree hin deeffannu mariidhaan rakkoo kana fixanna jechuudhaan mootummaan Abiy Ahmed yeroo ammaan tana Suudaan wajjin lolaa qopheessuuf yookaan lolaa geggeessuuf akka dandeettee fi humna hin qabne ragaa bahee jira. Mootummaan Abiy Ahmed yeroo ammaa tana muddamsuu guddaa keessa seenee jira. Waraanni naannoo Tigraahii dhumatee waan hin jirree fi waraana biraa gara Suudaanii wajjin jalqabu akka hin barbaanne ka dubbatamaa jiru. Daawwattoota keenya jaallatamoo fi kabajamoo mootummaan Abiy Ahmed kanaan duratti naannoo Tigraahii waliin waraan keessa seenuu malee qaba ganna dhiisa jedhamee ka gamtaan Afrikaa mootummoonni gamtoomanii akkasumas Ameerikaa fi gamtaan Awurooppaa kadhata dadhabee yeroo ammaan tana Suudaan wajjidhaan walittu nu araarsa jechuudhaan araarallee akka inni ergatettu dhagahamee jira. Mootummaan Abiy Ahmed lafti qaama isaa jedhamu narra weeraramee jira. Haa ta'uutii malee lafa qaama biyya kiyya weerare warra Suudaan kanaanii waliin wal hin dhabu jechaa jiranii kun seenaa Itoophiyaa keessatti Itoophiyaan weerara biyya alaatii fi takka jilbeeffattee hin beektu wanni mootummaan Abiy Ahmed godhe ka biyya Itoophiyaa qabatamtee bilisa hin baasu jechuun kun gocha biyya ganuutii jedhamee dubbatamaa jedhamee haasawamaa jira. Kanaan walittuu qabatee waraanni naannoo Tigraay keessattuu geggeeffame waraan barbaachisa miti. Ammaan tan Itoophiyaan humnuu fi ka waraana dadhabsee jirti. Biyyoonni ollaa lalaafoon yookaan ammoo biyyoonni dadhaboon akka Soomaaliyaatii fi Eertiraa Suudaanii salphumattuu nu weeraruu danda'an jechuudhaan ka dhiyoo kana hidha irraa hiikamee obbo Lidatu Ayyaaloo dubbachuu gabaasne turre. Amma bifuma kanaan Abiy Ahmed waraan Tigraayitiin uf dadhabsee jira. Suudaanii hin weerarru. Suudaaniin wal hin lollu jechuudhaan dubbatamee jira. Itoophiyaan dhimma daangaa Suudaanii kana furuu fi jecha garee tokko gara jechuun Eertiraattu ergitee jira jedhamee jira. Garee kan ammoo ka hogganuu warra jechuun mootummaa Eertiraati delegeeshiniin jedhuti dhiifama na godha garee tokko Itoophiyaan ergite sun taane Eertiraan garee tokko gara Suudaaniitti ergite jirti kan ministeerota Eertiraa lama of keessaa qabu warri Eertiraa ka achi dhaqan kunini dhimma Itoophiyaatii fi Suudaanii irrattu dhimma Eertiraatii fi Suudaanii akkasumas dhimma Itoophiyaatii fi Suudaan irratti mootummaa Suudaaniitiin wal mari'achuu fi akka deemanii ka dhagamee jiru. Gareen araaraa ka Eertiraa ka achi deeman kunini Itoophiyaa fi Suudaan dhimma daangaa Eertiraan araarsuu fi yaada dhiyeessitullee yaadii kunini mootummaa Eertiraa birattu mootummaa Suudaan birattu fudhatama dhabee jedhamee dubbatamee jira. Mootummaan Eertiraa pirezidaant Isaayyaas Afeworqii nama lama ministeera haajaa alaa Eertiraa Usmaan Saalitii fi akkasumas gorsa pirezidaantii Eertiraa Yimaanee Gabra'aabi gara Suudaaniitti ergee hoggana waraana Suudaanii Abdul Fattah al-Burhaan wajjin wal mari'atanii Abdul Fattah al-Burhaan Itoophiyaa wajjin araarii hin barbaannu dhimmi daangaa taraaru malee
lafa Suudaanii ka qabatamtee deeffanne malee lafti nu Itoophiyaa deebisnu hin jiru jechuudhaani araara akka hin barbaanne ka dubbatame mootummaan Suudaanii ammaan tana araara gosa tokko hin barbaadu daangaa taraaruu malee Eertiraan yaadisiin qabattee dhuftee akka jedhamutti Suudaan lafa qabattee keessaa baatee achiin dubattu waraanii Itoophiyaa bakkattu deebi'ee qotee bultoonni Itoophiyaa bakkattu deebi'anii beenyaan kaffalamee fi achiin dubatti Itoophiyaa wajjin araara gootu karaa nagaatiin Itoophiyaan daangaa gadhiiste jedhame Eertiraan deema gowwaa keessa Suudaan deema gowwaa keessan dhaqa barbaadadha lafa qabanne gadhiisne hin baanu jechuudhaani araara gareen Suudaanii carraaqee fi carraaqee kana fudhachuu didda jirti karaa daangaa Itoophiyaatii fi Suudaaniitiin wanni deemuu kanattu jira karaa biraatiin ammoo oduu gaarii Suudaanii fi kan tahu mootummaan Suudaanii gargaarsa biiliyoonii tokkootii fi miiliyoonii $100 Ameerikaa mootummaa Ameerikaa irraa argatee jira. Maallaqa kanaanii mootummaan Suudaanii maallaqa hagamma hin kaffalamin ka walirratti tuulame ka dhaabbata maallaqa addunyaati fi baankii addunyaa dhaabbata walirratti tuulame yookaan wuzufi waan jedhamu kanaa fi dhala kaffaluu dadhabee ka liqii ittiin kaffalachuu deema. Karaa biraatiin ammoo mootummaan Itoophiyaa yeroo ammaan tana liqeen dhaabbilee addunyaati fi biyyoota addunyaa adda addaa irraa liqeeffatee birri Itoophiyaa tiriliyoonii 2 taree jira. Kun jechuun mootummaan Itoophiyaa mootummaa liqeeffatee kaffaluu danda'u miti biyyoonni addunyaa kana mootummaa Itoophiyaatii fi ammaan duuba waa liqeessu hin deemani jechuudhaani dubbatamaa jira. Mootummaan Abiy Ahmedii karaa diinagdeetiidhaani diinagdeen isaa haala hamaa keessa jira. Hanqinni sharafa biyya alaa guddaattu isi qunname kun jechuun liqee biyya alaa irra liqeeffate kaffaluu hin dandeenye dhiyoo kanatti dubbii himaanii waajjira biltsiiginaa Oromiyaa obbo Taayyee Danda'a. Mootummaan keenya jechuun hanqina doolaarii qaba. Hanqina doolaarii waan qabnuufi meeshaa biyya alaa hin bitatina. Meeshaa biyya keessa bitadha. Raayyaan ittisa biyyaa kennalleen wuskii hin dhugina. Araqee yookaan daadhii dhugaa jedhee dhaamsa dabarsuun isaa gabaasuun kenna ni yaadatama. Yeroo ammaan tana mootummaan Abiy Ahmedii hanqinni sharafa biyya alaa keessa jira. Daayaaspooraanis sharafa biyya alaa kan mootummaan hanqinni qabu kana yoo maallaqa birreeyyatti erguu dhiisanii qoqqobbii doolaarii yookaan ammoo maallaqa biyya alaa kan yuuroo haa ta'uuti yookaan ammoo kan maallaqa adda addaa yoo godhame mootummaan kun darana laafuu danda'a jechuudhaani xiinxaltoonni diinagdee yaada isaanii kennachaa jiru. Daawwattoota keenya jaalatamoo fi kabajamoo odeeffannoon isin biraan gayaa jirru akkuma itti fuufettu jira. Odeeffannoo isin biraan gayaa jirru takka lama keessa yaadannoo waraana calanqooti guyyaan kalee har'a jechuun ammajjiin 7/2021 bara 1997 baatii ammajjii guyyaa 6 waraanii calii calanqoo yookaan ammoo waraanii calanqoo humna mootummaa Minilikiitii fi akkasumas warra Oromoo, Afaarii, Hararii fi sabaa fi sablammii Somaalii naannoo sana jiraatan argobbaallee dabalatee jidduutu magaalaa seenaa qabeetti kutaa bulchiinsa calanqoo jedhamutu lolii geggeeffame kanaanii mootummaan Minilikii yeroo sanitti warri jechuun Ameera Abdullaahi hoogganuu ka jechuun raabadoorii Oromoo wajjin waliigaltee qabanii cabsanii mo'atanii achiin dubatti Minilikii eegi naannoo kana mo'ateen dubatti Abbaa Haile Sillaasee Mokonnin Walda Sillaasee yookaan ammoo Mokonnin Guddataa nama jedhamu bulcha naannoo sanii tahee muudame waraanii calanqoo sanin Minilikii fi seenaa guddaa qaba maaliif jennaan Harargee eegii cabsee mo'ateen dubattu Minilikii bulchiinsa isaa babal'ifachuudhaan haga daangaa Jabuutii deemee balbala galaana argatee jira. Balbala galaana qofa osoo hin taane lafa Harargee kana sangoolee Harargee, buna Harargeetii fi wantoota mootummaan sun barbaachisudha. Dammaa fi lafa qonnaa bal'oo argate achiin dubattu gara Jabuutii gara jechuun biyya Afaarii, biyya Somaaliitu babal'ate lafa misaa, lafa diriiraa qonnaa fi taatu impaayiriin Itoophiyaa Minilikii to'annoo jala oolche ummata to'ate kana sirna gabbaarii nafxanyaatiin miidhaa guddaa irratti dhaqqabsuutu dubbatama. Lafa kan keessatti bakkoota amantii kan muslimaatii fi kan aadaa Oromoo turanii hedduu barbadeessuudhaani
bakka amantii ortodoksiitu deebisee jira. Uummata garii amantii isaanii humnaalleen irra akka jijjiire Minilik gabaafame. Minilik jechuun daangaa kanaanii haga Jibuutii deemee mootummaa Misrii mootummaa dhiifama Fireenchii kan naannoo san bulchu mootummaa Firaansii wajjidanii waliigaltee uummachuudhaanii achiin dubattuu inni nu jalee Fireenchii ta'uudhaanii lafa babal'ifachuu keessattuu gargaartee waan gosa suniitii kaa himamu meeshaalee waraanallee karaa Jibuutiidhaan galfachuu fi karaan baaburaa Itoophiyaa fi Jibuutii walittuu fidulleen gaadaa isaa keessa jaaramee akkasiidhanii cunqursaa fi bulchiinsa humna ka waraanaa naannoo Itoophiyaa adda addaa irratti qabu Minilik jabeeffate deeme. Minilik ka Harar qabatee ammajjii 6 bara 1997 ture. Suniin dura naannoon kunin bara 1875 haga 1885 to'annoo mootummaa Misrii jala akka turte yeroo sanittuu Harargeen naannoon Oromoo kunin waggaa 10 fi diddaa guddoo gootanii miidhanii guddaanii waraana isaaniitii fi humna uummata Oromoo irrattu akka dhaqqabee ka himamu. Minilik eegii Harargee bulchuu jalqabeen dubattuu amantii Islaamaa irratti cunqursaa guddaa godhe sirna gadaa ka bulmaata Raabaadorii jedhamullee naannoo kan keessa akkinni balleessee ka gabaafame jiru. Yaadannoon ayyaana yookaan yaadannoon ammoo lola caalii calanqoo kunin biyya alaa keessattuu yaadatamee jira. Sagantaalee adda addaa miidiyaan Oromoo qopheessanii dabarsa akka ture ka dhagahame. Daawwattoota keenya jaallatamoo fi kabajamoo odeeffannoo kenna ka caalii calanqoo kanallee isin biraan eegii geenneen duubattu yeroo ammaan tana Itoophiyaa keessa wantootni jiranii yaaddessaa tahuutti dubbatame jira. Itoophiyaan dhiyoo kanatti Itoophiyaan Oromiyaa mana hidhaa gootee jirti jechuudhaani obbo Lidatuu Ayyaaloo dubbachuu isaa isin biraan geenne turre. Yoo jijjiirama jedhame jijjiiramee ammaan tan dhufe Oromiyaa guutumaa guututtu mana hidhaattu geeddaruudha jedhee obbo Lidatuu Ayyaaloo ka dubbate. Amma gabaasa isaa kana ka deeggaru dhaabbanni mirgoota ilmaan namaatiif falmu Isemegu kan jedhamu gabaasa baasee jira. Isemeguun gabaasa baasee jiruun Oromiyaa keessatti ajjeecha geggeeffamaa jiruu fi Oromiyaa keessatti gochi miidhaa mirgoota ilmaan namaa irratti dhaqqabu guddoo na yaaddessaa jechuudhaanii ibsa baasee jira. Akka riippoorterii gabaasa Isemegu kana waabeeffatee barreessetti naannoo Oromiyaa keessatti bakka adda addattu yeroo ammaan tana ejjechattu geggeeffamaa jira. Tumaansatta geggeeffamaa jira. Mirgooti ilmoota namaa karaa adda addaatiin caphaa seeraa alatti mootummaa nama hidhee gaaga'iinsi isaa yeroo kamiyyuu caalaa hammaatee jira. Kun ammoo guddoo na yaaddessa jechuudhaani Isemeguun ibsa baasee jira. Isemeguun ibsi baasee kanaani Oromiyaa keessattuu gara dhihaa Oromiyaatti wanni tayaa jiru guddoo akka malee yaaddessa jechuudhaani mootummaan tarkaanfilee seeraa ala tarkaanfilee adeemsa seeraa hin eegne fi tarkaanfilee humnaa olii itti fayyadamaa jira jechuudhaani ibsa hatattama baasee kan keessattuu Isemeguun gabaasee jira. Yeroo ammaan tana haalli mirgoota ilmaan namaa ka Oromiyaa keessattuu ka lixa Oromiyaa hammaachaa dhufuun Isemeguun waan qormaata naannoo kanatti godhirraa hubatee jira jechuudhaani Itoophiyaan waliigaltiilee sadarkaa addunyaatti fi akkasumas waliigaltiilee heeraa fi seera ishii keessattuu hammattee akka hordofuu qabdu mootummaan mirgoota kana hordofaa akka hin jirre ka dubbate. Isemeguun keessattuu naannoo Oromiyaa dhihaa kan godinaalee Wallaggaa adda addaa Wallaggaa lixaa, Qeellam Wallaggaa, Wallaggaa bahaatii fi Horroo Guduruu Wallaggaa keessatti mootummaan mirgoota bu'uura ilmaan namaa kabajaa hin jiru. Poolisiin isaa tarkaanfiin inni fudhatu ka seeraa cabsee ka adeemsi seeraa manneen murtii hin kabajamnee fi seeraa alattu kan namni ijjeefamuu fi namni miidhamuu fi namni hidhamuu jechuudhaani barreessee jira. Kun jechuun mirgoolee seeraa Itoophiyaa keessattuu heera Itoophiyaa keessattuu kabajamuu qaba. Mootummaan akka nama kabajaa hin jirre ka agarsiisu jechuudhaani Isemeguun haala ammaan tana mirgoonni ilmaan namaa Itoophiyaa keessatti naannoo Oromiyaa godina Wallaggaa lixaa keessattuu caphaa jiru barreessee jira. Fakkeenyaaf torbaanuma dhiyoo kan keessattuu Wallaggaa Horroo Guduruu keessatti
ganda ana Abbaay Coomman jedhu ganda Jaarree jedhamu keessatti galgala sa'aatii gara 4tti hidhattoonni mootummaa marga dhangalaana caalaa tarrafee warra jedhamanii ijoolleen milishootanii uummata durattuu ejjeefaman jechuudhaani warri ejjeefaman kana mootummaanii hidhattoonni mootummaa mana isaanillee gubanii jiran jechuudhaani akkasittuu mirgoonni gosa kana fakkaatan kan fakkeenyumaaf kaasnee malee babal'achaa jiran jechuudhaani jaartii fi umuruu aanaa jedhamu keessalleetti ajjechanii wal fakkaataa fi hidhaanii wal fakkaataa fi qabeenyi uummata miidhaan irra dhaqqabaa jiraachuullee garsiisa jira. Yeroo ammaan tana wanti wal fakkaatu bakka Wallaggaa adda addaa keessatti jiraachuun ibsamullee telefoonaa fi intarneetiin ji'a 3 oli naannoo kanarraa waan citee fi haala ammaan kan achi jiru qulqulleessuun rakkisaadha. Jiruun uummata miidhaan guddaan irra dhaqqabee jira jechuudhaani rakkoo sodaa uummanni qabu kan naannoo kana mootummaan karoorii yeroo dheeratee fi yeroo gabaabaa baasee furuudhaan mirgoota ilmaan namaa akka inni kabajuu qabu isa meguun ibsaa isaa keessattuu akeekee jira jechuudhaan gaazexaan riippoorterii gabaasee jira. Daawwattoota keenya jaallatamoo fi kabajamoo odeeffannoon keenya isin biraanii gayaa jirru akkuma itti fufettu jira warra jechuun Mangistuu Haayile Maariyaamii angaa'ota isaanii ka qeeyya shibbiriidhaan yookaan ammoo goolii diimadhaanii nama ejjeesuun isaaniitiin himatamanii murtiin du'a irrattuu darbee kan mootummaan Abiy Ahmed dhiyoo kanattuu araara godhee fi Leetenant Jeneraal Addis fi akkasumas hogganaan waraana dargii kan turanii Koloneel Birhaanuun dhiifama. Leetenant ka jalqabaa jechuun warra lama tokkini hogganaa waraana dargii ture inni Itamaajoor Shumii yeroo suni ka turani Koloneel Birhaanuu jedhama kan ammoo ministeera haajaa alaa Mangistuu Haayile Maariyaamii ka ture lachuu isaanii jechuun murtii du'aa irraa murtii jechuun umrii guututtuu hidhaa warra Abiy Ahmed akka inni jijjiiramuu fi gaafachiisee warri kun akka mana hidhaatti gadhiifamanii araarama goosisee fi ture karaa pirezidaantii Itoophiyaa Adde Saahilewarq Zawudeetiin warri kun lachuun iyyuu ammaan tana araarii kennamee fi mana hidhaa irraa gadhiifamanii jiranii mana hidhaa irraa bayanii jiranii waggaa 30 oli embaasii Xaaliyaanii ka Finfinneetti argamu keessattuu dhokatanii warra kana maqaa isaanii duratti dogongoraanii wal mursee dubbisee irra deebisee isinii dubbisa tokkini jechuun hogganaa waraana dargii ture kaan ammoo ministeera haajaa alaa dargii jechuun mootummaa Mangistuu Haayile Maariyaam ture warri lamaanii gadhiifamanii Leetenant Jeneraal Addis Tadlaatii fi Leetenant Koloneel Birhaanuu baay'ee akka turanii ka dhagayamaa ture warri kun lamaanii mana hidhaa dhiifama bakka kooluu galtummaa gaafatanii embaasii Xaaliyaan irraa bilisummaanii bayanii deemanii jiranii warra dargii kan nabsa gadaahii qeeyyi shibbirii duguuggaa sanyiitiin himatamanii warra kana gadhiisise Abiy Ahmed nama nagayaa ka akka Baqqalaa Garbaa Jawaar Mohammad faa yeroo ammaan tana hidhaa keessattuu dararaa jira. Abiy Ahmed mootummaan isaa ilaalcha nafxanyaa ilaalcha sirna durii qabaa Oromoo ni diinomsaa yoo jedhame namni qoosaa sehaa ture amma yoo kun Oromoo hin galle maal akka Oromoo galu jechuun hin beekamu Abiy Ahmed warra dargii nabsa gadaahii qeeyyis shibbirii gadhiisise yeroo ammaan tana hayyoota Oromoo badii tokko malee manhidhaa keessattuu dararaa jira warra mirgi wabii warra eegameefillee kan akka jechuun gaazexeessaa OMN Mallasaa Dirribsaatii fi akkasumas hayyuu Yuunivarsiitii Finfinnee Dr. Hussein Kadirfaa mana hidhaa keessattuu dararaa akka inni jiru ka hubatamaa jiru. Daawwattoota keenya jaallatamoo fi kabajamoo odeeffannoon keenya ka isin biraanii gayaa jirru akkuma itti fufettu jira. Hidhaa obbo Iskindir Neggaa faa ilaalchisee mani murtii Itoophiyaa ibsa kennee jira yookaan ammoo murtii kennee jira. Obbo Iskindir Neggaa faati dhimmi isaanii kanaan durattu
akka baatii jechuun baatii herrega kalendarii Itoophiyaa afuraffaa guyyaa 28 bara 2018 keessattuu akka inni ilaalamu ka murteeffame dhiifama naa godha. Taayisaasii keessa akka inni ilaalamu ka murteeffame akka inni baatii torbaffaa keessa ilaalamu ka murteeffame yeroon kun inni filannoodhaan akka malee waan nutti dhiyaatu fi dhimmi keenya kun inni ariitiin halaalamu jedhanii obbo Iskindir Neggaa fa'aati gaafatanii jiranii. Yeroo sanittu abbaan alangaa akka baallamni warra guyyaan hin jijjiiramne gaafatee ture. Haa ta'uuti malee manni murtii dhimma Iskindir Neggaa fa'aati ilaalaa jiru. Ammaan tan jechuun murtii warra jijjiirutu dhagahamee jira. Dhimmi Iskindir Neggaa fa'aati kalaalamu baatii ammajjii 5 akka lakkoofsa Itoophiyaa bara 2013 jechuun torbaan dhufu keessa akka ta'e ka jijjiirame. Kanaan dura jechuun baallama ji'a 3 akkasuma mootummaan Itoophiyaa qabe. Amma mootummaan yaada isaa jijjiirate torbaan dhufu keessatti dhimmi Iskindir Neggaa fa'aati akka inni laalamu jechuun mootummaan odeeffannoo nuu kennee jira jechuudhaani abbaan abukaatonni hidhamtoota siyaasaa kana akka ta'e obbo Heenok Aklilu gaazexaa riippoorteriitti himee jira. Gabaasii kun inni gabaasa riippoorteriiti. Daawwattoota keenya jaallatamoo odeeffannoon isin biraan gayaa jirru akkuma itti fuufettu jira. Mootummaan Itoophiyaa hoggantoota warra naannoo Tigraahii bulchuu kajuuntaa ittiin jedhu 13 booji'ee warra garee ammoo ejjeesee jira jedhee ibsa baasee jira. Warra 13 booji'ee jedhu kanallee maqaa isaanii tarreessa jira. Mootummaan Itoophiyaa warra jechuun ejjeefamanii jedhullee maqaa isaanii dubbatee jira. Akkuma kanaan jechuun itti gaafatama abbaa taayitaa biroodkaastii Itoophiyaa obbo Zaraay Asgidoometi fi itti gaafatama propagaandaa Hewwahaatii fi Ihaadigi kan ture obbo Seekuu ture Geetaachoo tarkaanfii irratti fudhatameeni mootummaan Itoophiyaa warra kana dhabamsiisee yookaan ammoo damassasee jira jechuudhaani dubbatamee jira. Kana karaa miidiyaa Itoophiyaatiin kabaahee dubbate Birgaadir Jeneraal Tasfaayee Ayyaaloo akka tahe miidiyaaleen Itoophiyaa ka gabaasaa jiranii. Daawwattoota keenya jaallatamoo fi kabajamoo mootummaan kun yeroo ammaan tana warra naannoo Tigraay irraa ka duur irratti hubane damassasaa barbadeessaa jirra jechuudhaani waraan obboleeyyan wal fixxu dhaadhessee halkanii guyyaa namni hundinuyyuu waraana Tigraay keessattuu geggeeffamaa jiru. Juntaa barbadeessu malee lafa Itoophiyaa ka Suudaan weerarte jedhu namni abbaa kana jedhe dhimma sanii irraa dubbachaa dhimma kana gabaasaa jiru akka hin jirre ka dhagahamaa jiru. Odeeffannoo gaggabaabduu takka lama isin biraan genne gara dhimma pirezidaantii Ameerikaa ka Doonaald Tiraampittu dabarraa baqattoonni Itoophiyaa ka gara Suudaanii dhufanii ammallee dabalaa jira jechuudhaani mootummaan Suudaanii ibsa baasee jira. Mootummaan Suudaanii kutaanee bulchiinsa baha Suudaanii Algadariifittuu kan argamu dhaabbileen baqattoota yookaan ammoo kolugaltoota Itoophiyaa simatan akka jechaa jirutti namni Itoophiyaa seenee torbaan kana qofa waggaan haarawaa dhufe nama 1,000 dhiyaata. Lakkoofsi baqattoota Suudaanii seenan ka Tigraay 63,000 oli jechuudhaani dubbatee jira. Kaampinii baqattoota hundaa jedhamu kanaan duraas baqattoota simachaa ture waan guuteef kaampii baqattoota lammaffaa hundeessuu gabaasa jira. Mootummaan Itoophiyaa karaa baqattoonni Suudaanittu baqatanii warra jechuun Hewwahaatii wajjin walitti dhiheenyi qabu jechuudhaani baqattoonni kunniin akka biyyatti deebi'uu hin barbaannellee dubbachaa jirani. Karaa biraatiin ammoo baqattoonni Suudaanii jirani ka Tigraay kun Itoophiyaattu deebi'uu akka hin barbaanne dhaabbanni dhimma baqattoota hordofee ka Suudaan tokko nutti himee jira jechuudhaani maddii oduu Reuters gabaasa jira. Maddii oduu Reuters kun ijoolleen naannoo Tigraay jiran ijoolleen naannoo Tigraay ka Suudaanittu baqatan ijoollee Tigraay keessattuu jirtu ka gargaarsa namoomaa argachuu hin dandeenye yeroo ammaan tana sababa waraanatiin miidhamaa jirtuu fi
dhaamsa waggaa haarawaatii fi akkasumas ayyaana qillee Itoophiyaa baga ittiin isin gahe jedhu dabarsanii jiran jechuudhaani akkasittu gabaafame jira. Karaa biraatiin ammoo ayyaanii qillee baqattoota Itoophiyaa ka Suudaan jiruudhaani kabajamaa jira. Ayyaanii guyyaa dhaloota Yesuus Kiristoo kunini ummata Tigraahii ka harki guddaan hordoftoota amantii kiristaanaa ortodoksii ta'u birattu bifa cimaadhaan akka inni kabajamutti dubbatamaa jira. Dhaabbanni mirgoota baqattoota kan mootummoota gamtoomanii baqattoota kanaaf ayyaana kabajuu fi wantoota isaan gargaaran akka dhiyeesseef dhagahamee jira. Karaa biraatiin ammoo ayyaanii guyyaa dhaloota Yesuus Kiristoos yeroo kabajamu kanattu hidhamtoota siyaasaa Oromollee Facebook irrattu yaadatamaa oolanii warri badii tokko malee hidhamanii akka Dejenee Xaafaa kan akka Baqqalaa Garbaa baga ayyaana qillee kana nagayaan dhaqqabdan jechuudhaani Facebookiin ayyaana gaarii isaanii hawwaa akka oole ka dubbatamaa jiru. Daawwattoota keenya jaallatamoo fi kabajamoo odeeffannoon keenya ka isin biraan gayaa jirru akkuma itti fufettu jira. Footoon dhiifama viidiyoon garee yookaan ammoo tuutii deeggartoota kilabii bunaa Itoophiyaa gadhiifame tokko miidiyaa hawaasummaa irratti dallansuu kaasee jira. Viidiyoo kan keessatti deeggartoonni garee bunaa Itoophiyaa warri magaalaa Finfinnee fakkaatanii walitti qabamanii ijoolleen tuutaa walitti dhufte sirbaa jira. Tuutii kuyyoo sirbaa inkaa salaantiyaa bemintiyaa nagaa isinii dhaamna yookaan nagaa isinii kennina yoo jedhaniin maalidhaan jedhee warri gaafata Hacaaluu jedhanii maqaa Hacaaluutiin nagaa isinii kennina salaamtaa isinii kennina maqaa eenyuutiin maqaa Jawaaritiin isinii kennina hin nyaatamtan jedha jechaa sirbanii yibala hal jechaa sirbaa turanii. Kuni jechuun ijoolleen kunini deeggartooti bunaa kunini kanaan durattu deeggartoota Abiy Ahmediifiin jedhanii gurmeessaa turanii maallaqa gargaarsaa Imaaraatii Arabaa irraa dhufeeni kantiibaa magaalaa Finfinnee ka ture Taakkalaa Uumaa maallaqa guddaa irratti baasee isallee faarsaa akka turanii Taakkalaa Uumaa yeshaggar maamma jechaa faarsaa turanii achiin dubattu ammoo Taakkalaa Uumaa ye'oone goommaa jedhanii akka balaaleffatanii yaadanna. Warri kun warra Taakkalaan faatii gurmeessanii maallaqa guddaa kennamee fi maallaqa maqaa dargaggeessi Itoophiyaa humneessuudhaan kenname qeerroon faatii akka hojii uumamuuf mootummaan Imaaraatii barbaade isaan naannoo Amaaraatii Finfinnee fi akka hojiirra oolu maallaqni sun godhame. Amma deeggartoota suni kanaan durallee Finfinnee keessatti Hacaaluu Mootaallee Jawaarii Qaraal jechaa sirbaa turanii amma warra kanattu dhaamsa viidiyoo keessatti mul'ate kanaani inka salaantiyaa Hacaaluu yibala hal jechuun si nyaata yookaan hin nyaatamta jechuudha. Qaamii isa nyaatachuun qaama nafxanyaa ka'ee ijjeesse kan ta'uudha. Jawaarillee akka jechuun hamtuu isaa viidiyoo san keessattu sirbaa turanii ka mul'ate ta'uun isaa miidiyaa hawaasummaa irrattu dallansuu guddaa uumee jira. Daawwattoota keenya jaallatamoo fi kabajamoo odeeffannoon keenya ka isin biraanii gayaa jirru yookaan ammoo odeeffannoon keenya ka isin biraanii dhaqqabsaa jirru akkuma itti fufettu jira. Odeeffannoo jechuun waraana naannoo Tigraahitii fi akkasumas odeeffannoo naannoo Amaaraa isin biraanii gahuu deemna takkaa lama. Yeroo ammaan tana waraanii Itoophiyaa mootummaan Abiy Ahmed Suudaan wajjin akka gara waraanattu galu mootummaan naannoo Amaaraatii fi aktivistoonni Habashaa dhiibbaa guddaa irratti godhaa jiranii. Mootummaan Abiy Ahmed ammoo Suudaanii fi harka waan kennatee jilbeeffatee araaraa fi kadhachaa jira. Mootummaa Eertiraa itti ergatee warri Suudaanii araaraa didanii jiranii. Warri Suudaan mootummaan Ameerikaa gargaarsa godhaa fi jiruu fi akkasumas liigiin Arabaatii fi biyyoonni galoo galaana Araba kataanii biyyoonni Gulf Suudaan bir dhaabbannaa jiranii ibsi baasanii jiranii. Mootummaan Misrii waraana isaatii fi jeettota isa Suudaaniittu ergee jira ka jedhamee yeroo odeeffamu kanatti mootummaan warri Amaaraa Itoophiyaan Suudaan wajjin lola keessa seentu malee jedhamee dhiibbaan guddaan irratti godhamaa akka jiru ka dhagahama jiru. Dhiibbaa guddaa godhamaa jiru kan irraa kan kahe
Abiy Ahmed yeroo ammaan tana filannoo godhuun isa rakkisaa jira. Haala ammaan tan jiruun garuu Tigraay wajjin waraana geggeessuu akka hin barbaanne dhimma isa karaa araaraatiin fixachuu akka inni barbaadu ka dubbatamaa jiru. Haa ta'uutii malee rakkoon guddaan tokkini akka jechuun xiinxaltoonni dhimma gaafa Afrikaa hordofan dubbachaa jiran Abiy Ahmed to'annoo waraanaa hin qabu. Waraana warra naannoo Amaarattu hoogganaa jira dubbii jedhamtu. Kana jechuun warri xiinxaltoota kun ka jedhamu waraana keessattuu Tigraay irrattu lolli banameeyyuu lola jechuun olaantummaa seeraa kabachiisuu jedhamee ture. Abiy Ahmed fedhii isa malee mootummaan Eertiraa waraana kan keessattuu hirmaatee jirallee jedhamee jira. Odoonni jechuun hayyamellee akkaataa inni hin barbaanneni waraanni kun jechuun ristii deeffachuu jedhee mootummaan naannoo Amaaraa lafa Tigraay ka to'ate keessa bahuu didee jira jedhamee gabaafamaa jira. Amma Abiy Ahmed qormaatii isaa qunnamuu tokkiniin waraan ittisa biyyaa keessattuu humna Amaaraa akka malee humneesse Abiy to'achuu dadhabee jira jechuudhaani miidiyaaleen addunyaa yaada kennaa jiru. Yaada kennaa jiran kan keessattuu Abiy Ahmed yeroo ammaan tana naannoo Tigraay keessatti milishoota Amaaraa bobbaasee milishoota Amaaraa Tigraay keessa baasuu dadhabuun isaa kufaatii isa guddaa ka agarsiisu jechuudhaani foreign policy barreessa jira. Abiy Ahmed yeroo ammaan tana Itoophiyaa bifa gosaanii ijaaramtee yookaan ammoo siyaasaan gosaa rakkisaa jiru keessatti milishoota Amaarattuu fayyadamuun Tigraay keessatti yeroo ammaan tana dallansuu guddaa uumee jira. Tigraay illee birattu ajjeechaa naannoo Benishaangul Gumuzii kan uummata Gumuziitii fi saba biraa irrattuu dhiyaachaa jiru keessattuu warri badii dhaqqabsaa jiru kun humna Amaaraa ka Abiy Ahmed itti fayyadamu. Abiy Ahmed bakkee kanatti dogongora hojjetee jira. Amaaraa akkasitti humneesse waraana Itoophiyaa moggaatti humna Amaaraa akkas ijaaruun isaa sabboontota Oromoo ka jechuun isa wajjin jiranii fi warri inni aangoo irraa dhiibelleen gammachuu hin qaban jechuudhaani foreign policy yeroo ammaan tana Abiy Ahmed rakkoo Wallaggaa keessattuu jira geggeeffamaa jiruu fi Benishaangul Gumuzii keessattuu deemaa jiruu fi ammallee wanni keessattuu geggeeffamaa jiru kana maqaan maali Tigraay keessattuu geggeeffamaa jiru kan humna Amaarattu fayyadamuun isaa miidhaa guddaa uumee jira jechuudhaan dubbatee jira. Humna Amaaraa ka Abiyyiin to'achuu hin dandeenye kanattu Suudaanii wajjin illee waraana keessa seenuu danda'an jechuudhaani foreign policy akkasittuu xiinxalaa isa laaf kaahee jira. Waraani Itoophiyaa to'annoo Amaaraa jala galee jira yookaan ammoo poolisiin naannoo Amaaraatii fi milishoonni Amaaraa waraana Itoophiyaatiin dorgomuu danda'anii warra kanirra Abiy Ahmed hoggansa yookaan ammoo ajaja waan tokko hin qabu jechuudhaan dubbatamee jira. Dhiyoo kan Abiy Ahmed waan kan hubate fakkaata humnoonni poolisii addaa diigamuu qaban. Poolisii addaa kan jedhamu diigamuu qaban ka jedhee murteessu yoo taate naannoon Amaaraa aktivistoonni warraatii fi bilisiginnaan Amaaraa kunini ta'uu hin deemu humna addaa Oromiyaan kumaatamaan leenjifatte humni addaa Amaaraa jabaatee Tigraay lafa jirtu ka Amaaraa deeffate Suudaan irratti wayitanu ammaan tan loluu fi qophaa'u jiru nu diiguu barbaadan jechuudhaani dura akka dhaabbatanii ka dubbatamaa jiru aktivistoonni Amaaraalleen guyyaa guyyaan jaalmarroon waraana eebbifachaa ofii isaaniitti sanqalleettu bara lammaallee bara shimallisilleettu humna addaa Oromiyaa jedhamu farra Amaaraa yookaan ammoo uummata Amaaraa ittisuun barbaanne ofii isaaniitti leenjisaa amma bakka Amaaraa jabaatettu humna addaa diigna jechaa jirtan jechuudhaani dubbatamaa jira. Kunini kanumaan odoo jiru basaasa Itoophiyaa keessattuu olaantummaanii habashoonni qabanii cimee jabaatee akka inni itti fufettu jira. Torbaan kana basaasa Itoophiyaa keessattuu warra hambaa kanaan dura jechuun warri Oromoo jaaree deemee jedhama. Warri Oromoo jechuun Damalaash Gabra Mikaa'el jechuun ka bilisiginnaa Opidio Oromiyaa sanii watakkallee Oromoo hin goone ammoo warra Opidio achi keewwatee kan inni jiru maal jennaan basaasi keessa neetwoorkii ajjeechaa neetwoorkii saamichaa neetwoorkii adatu jira. Warri kan nama 250 oli ta'anii Tamasganii Xurunee pirezidaantiin naannoo Amaaraa ari'ee jira. Warri ari'aman kunini ajjeechaa Amaaraa ka bakka daddatu godhanii dhaabuu mitiyyuu qindeessaa turan jechuudhaani himatamanii jiranii warri gariin juntaa wajjin hariiroo qaba. Warri kun gariin ABO wajjin hariiroo qaba. Garee dhokata neetwoorkii Jawaarifaa wajjin walitti dhufeenya qaba. Warri kunini warra farra Amaaraa diina Amaaraa tahee jijjiiramee kunin akka hin milkoofne godhe seedii kana buqqisa jechuudhaani nama 250 oli ta'anii ari'amee jira jedhamee jiran. Haa ta'uuti malee warri ari'amee jedhaman kun warra saba Amaaraa hin taane Oromoo fi Tigraayotaa fi sabaa fi sab-lammii biraa akka inni tahee dhaaba kan keessatti ammaan tana bifa guutumaa guututtu jedhamuun
olaantummaan Amaaraa itti mirkanaa'ee jira jechuudhani xiinxaltoonni dhimma kana hordofan dubbatamaa jiranii tarkaanfiin fudhatame kun tarkaanfii rakkoolee jirtu furuu adon taane tarkaanfii dhaaba kana qulqulleessanii dhaaba saba tokko dhaaba saba Amaaraa gochuu jechuudhani warri dhimma kana beekuu dubbachaa jiranii basaasii Itoophiyaa guututtu harka jechuun warra Amaaraa jalatti kufee jira waan kan bakka hangaachuu fi dhiyoo kana Tamasgen Xurunee hoogganaan naannoo Amaaraa ture kaammaan tan basaas hoogganuu jeefamuu fi jedhame ture Tamasgen Xurunee garee jechuun itti aanaa muummicha ministeeraa Itoophiyaatii fi akkasumas Gadduu Andaargaachoo fa'aa fi garee Nugusu Xilahuun Fataanii hoogganaman qaba gareen isaa kunini garee OPDO ka Damalash Gabra Mikaayilii fi Shimallis Abdiisaa fa'aatii hoogganaman guututti dhoofnee barbadeessina garee kanattu jechuun warra jechuun ABO deeggara. ABO shanee ka jedhamu damee biltsiginna Oromiyaati jecha himachaa jiranii biltsiginnaan Oromiyaa kunini Jawaarii wajjin walitti hidhata qabaa jedhamee himachaa jiranii odeeffannoo Jawaarii fa'aa kennanii Jawaarii baasaa jiranii ajjecha farra Amaaraa kanallee ka godhaa jiru. Amaaraa irratti xiyyeeffate kallee ka godhaa jiru warra kan jechaadhani akkasitti machaa jiranii dubbiin biltsiginnoota bara kana waliin deema wal dhagayaa waan jiraniif fakkaatanii karaan biltsiginnaa dubbii warra akkasitti deemaa jirti daawwattoota kan jaalatamoo fi kabajamoo dubbiin kunini itti baay'insiisi maal akka taate hin beekamu garuu Abiy Ahmedii biltsiginnaa bulchuu waan danda'een fakkaatu biltsiginnaan yayyabni isin irratti dhaabbattee fi akkasumas wantoonni adda addaa kan isin harkaa qabdu gargarii faffaca'aa jirti. Amaarii ammaan tana basaasaa fi raayyaa ittisaa biyyaatii fi mootummaa guututtu waan to'atan akkaataa jechuudhani akkasittuu gabaafamaa jira. Odeeffannoo kana xiinxala kana yeroo biraa isin biraani bal'inaan isin biraani gahuu deemna kanaafuu waan kana amma tasumatti haa gabaabsinuti karaa biraatiin ammoo waan mootummaan Abiy Ahmedii yeroo dheeraa fi mormachaa ture. Eertiraanii Tigraayii keessatti waraanni ishee hin bobbaane ka jedhu ajajaan waraanaa Itoophiyaa kakaabaa Jeneraal Balaay Suyyumii amanee jira. Meejar Jeneraal Balaay Suyyum akka inni jedhutti Eertiraanii biyya Itoophiyaa keessatti bobbaatee jirti. Biyyi Itoophiyaa biyya birmadummaa qabdu warra kana nuun affeerree bobbaatiin waraan Eertiraa ka gara Tigraayii godhame kun nu dhukkubsaa nuttu dhagahama Itoophiyaan biyya birmadummaa qabdu biyya bilisaati biyya tokko affeerraa isii malee waraanii biyya biraa dhufe yoo weeraru nu gaddisiisa jechuudhaan dubbatee jira haala Tigraayii keessattuu hiwwahaati uumee fi warri kun dhufee jennee dubbachuu dandeenya. Garuu dhufanii achiin dubattu Tigraayii saamuun uummata Tigraayii irrattu adabbii gosa kana fudhachuun hiikan isaa maali jedhee gaafatee jira. Yeroo ammaan tana fedhii kennaa alattu bifa raayyaa ittisa biyyaa gaddisiisanii Eertiraan biyya keenya dhufte aduun jechuun biyya keenya dhufte waraanii kun birmadummaa keenya cabsee jira jechuudhani akka humni Eertiraa achi jirtu kun weerartuu tokkottuu dhiyeesse akka gaddii guddaan itti dhagahameettu dubbatee jira. Miidiyaaleen Itoophiyaa waan kana bal'inaan gabaasaa jiranii maddii oduu AFP, Agence France Presse fi akkasumas AP Associated Press illee waan kan gabaasaa jira. Gabaasa kana hunda durattuu gabaasee madda oduu Reuters innis miidiyaaleen Itoophiyaa waan jedhan irraa hiikachuudhani akkanattu jechuun Abiy Ahmedii sadarkaa addunyaatti waraanii Tigraayii waraanii Eertiraa Tigraayii hin seenne jedhee mootummoota gamtoomaniitii fi mootummaan Ameerikaa ragaa qabaa adoo jedhu soba ka jedhe kun ammaan tana hoogganaa isaa guddaan saaxilamee jira jechuudhani miidiyaaleen kun wal harka fuudhaa gabaasaa jiranii hoogganaan naannoo Tigraayii haaraawunis waraanii Eertiraa Tigraayii keessatti bobbaa'ee jira akka inni ba'ullee gaafannee jirra jechuun isaanii dhagahamee jira. Waraanii Tigraayittu jechuun bobbaa'ee ka Eertiraa kun saamicha guddaa godhee jira. Tigraayii keessatti ambulaansonni hospitaalotaa fi kilinikootaa fi tajaajilan 240 dhiyaatanii badanii jiranii kun hundinuu eessa deeman yoo jedhaman gara naannoo Amaaraattu gariin saamamanii galanii gariin akka Eertiraattu godaananii dubbatamee jira. Bataskaanota, masjidotaa fi akkasumas biizinesoota waajjira mootummaatii fi bakki seenaa qabeessa turistoota hawwatan hundinuyyuu dhufee akkasumas warshaaleen adda addaa waraana Eertiraatiin akka saamame yuunivarsiitii dabalatee gariin isaanii guutuu akka diigame yookaan akka barbadaa'ee ka dubbatamaa jiru. Daawwattoota keenya jaallatamoo fi kabajamoo odeeffannoo Itoophiyaa, odeeffannoo gaafa Afrikaa,
odeeffannoo jechuun jechuun naannoo kana ka gaafa Afrikaa kana asumattuu gabaabsine wanni gabaafamuu qabu hedduutu jira. Oduu ganama irratti waan dabarsee fi waan garii asumattuu gabaabsine Ameerikaa keessattuu kalee Senetii Ameerikaatii fi manii marii bakka bu'oota Ameerikaa maqaan isaa ka waliigalaa Congress jedhama. Bakki isaa wal gayanii turanitti deeggartoonni pirezidaantii Doonaald Tiraamp ka haasan isaa onnachiisee Kongireesii Ameerikaa weeraranii akka hojii warri hojjechuu hin dandeenye sila warri waliigalee taa'ee muudamiinsa jechuun yookaan filannoo Joe Biden mirkaneessuuf yookaan ammoo raggaasisuuf ture sagantaan sunini akka iddoon citu yookaan ammoo jidduun dhaabbatu godhamee jira. Sagantaan jidduun dhaabbate kunini deeggartoota Tiraampitu addaan dhaabee deeggartoonni Tiraamp paarlaamaa Ameerikaa cabsanii seenuudhaanii alaabaa Confederation yookaan ammoo alaabaa loogummaa sanyiitiin walitti hidhatu ka garbummaa gurraachaa deeggaruu fi ka biyya kana dure addaan cabsee qabatee warri seenuu waajjira paarlaamaa san keessanii bakka jechuun afyaayin paarlaamaa teettuu poodiyeemii irra dubbatamuu fi floor bakki jedhamu kamariin irra godhamu hundaayyuu to'atanii turanii isaanii achi to'atan kanattu eegdota Kongireesii Ameerikaa ka qawwee xixiqqoo akka shugguxii qabaniin wal dura dhaabbachuu warrattu dhagahamee jira. Dhumirrattu waraanii Ameerikaatii fi akkasumas poolisoonni DC naannoo sanitti bobba'anii warra bakka kana to'ate achi irraa baasuu danda'anii jiran namni 4 du'ee namni 50 oli hidhamee jira. Paarlaamaan Ameerikaa yookaan Kongireesiin eegee qulqullaa'ee duubattu achittu walitti deebi'anii marii godhatanii turanii marii godhatan kanaanii sagalee filannoo Ameerikaa ka darbe kana mirkaneessuudhaanii Biden akka pirezidaantii Ameerikaa itti aanu ta'u raggaasisanii jiranii. Pirezidaant Trump deeggartoonni isaa yeroo sanittu akka seera kabajanii yaame nagaataa seera kabajaa poolisiin Ameerikaa jaalatti jedhee dhaamsa dabarsee ture. Haa ta'uutii malee gala jedhee hin dabarsine waan kanaaf itti gaafatamaan isaa jedhamee akkasittu qeeqamaa ture. Dhumirratti dhiibbanii miidiyaa irraa ittiin godhamerra kan kahe Doonaald Tiraamp deeggartootaatiin gargari bittinnaawaa man keessanittu galaa nu gahee jira jechuudhaan dubbata jira. Jijjiirranii aangoos karaa nagaatiin aangoo akka kennus Doonaald Tiraamp dubbatee jira. Haa ta'uutii malee Doonaald Tiraamp aangoo irraa ari'amuu qaba yookaan buqqaafamuu qaba akka jechuun jijjiirraa heeraa Ameerikaa 25tiin yookaan amendment 25tiin aangoo irraa kahuu qaba jechuudhaanii yaamichi godhamu. Miidiyaa irrattu cimee jabaatee itti fufee jira. Miseensonni Kongireesii adda addaa, miseensonni Senetiitii fi aangaa'onni Ameerikaa hedduun Doonaald Tiraamp akka aangoo irraa kahu yaadii dhiyaatu ammaan tana jabaatee itti fufee jira. Karaa biraatiin ammoo aangoo qabeeyyiin pirezidaantii Tiraamp kaa'isaa gorsanii haadha warraa isaanii Melaaniyaa Tiraamp gorsanii namni hedduun aangoo akka gadhiisee ka dubbatamu. Rakkoo kalee dhalatee kanaanii namni ajjeefamee 4 yoo taatu namni hidhame 68 akka tahe 41 bakka jechuun mana paarlaamaa Ameerikaa sun keessattuu hidhame Kongireesii keessatti ka gadafanii bakka biraattuu hidhame jechuudhaanii namni du'e nama 4 tokko dubartiin achumattu eegdotaan ajjeefamte warri 3 ka gadafe odoo lubbuu warra dandamachuu fi haakimoonni yookaan ammoo warri jechuun waldhaansi fayyaa kennan lubbuu warra dandamachuu fi carraaqaa jiranii madaa warra irra hafuu dadhabanii akka du'anii dubbatama. Miidhaa dhaqqabe kanaaf itti gaafatamaan Doonaald Tiraamp isattuu waan kana kaase yookaan isattuu nama kana onnachiisee gara badiittuu oofe jechuudhaanii miidiyaaleen Ameerikaa warri siyaasaa Ameerikaatii fi xiinxaltoonni adda addaa Doonaald Tiraampitu quba qabaa jiranii. Rakkoon kun inni ka dhalatte yeroo Kongireesiin Ameerikaa filannoo Biden mirkaneessuu fi turettu saniin durattu Joorjiyaa kutaa bulchiinsaa jedhamutti filannoon senetii geggeeffame sagalee 2tu ture. Sagalee lachuu warri paartii Demokiraatii mo'atanii senetii Ameerikaa sagalee 50 akka qabanii gargaarsa itti aantu pirezidaantii Kamala Harris yoo senetiin sagalee jechuun walqixxe ta'e ka sagalee addaan baastuu ishiitiin sagalee wayyaba yookaan 50 ida'uu takka argatan jedhamee eegi gabaafameen duubattu akka tahee ka dubbatamaa jiru.
Rakkoon kun inni eegii dhalatteen duubattu haasawaa godhee jira namni pirezidaantii Ameerikaa guyyaa 13 duubatti tahuu deemu Joo Baayiden. Joo Baayidenii gocha kalee deeggartoonni Tiraamp godhan kana balaaleffatee jira. Gochi kunin gocha abaarama wanni achi keessattuu tahee kunin shororkaa biyyaalessaa jechuudhani domestic terrorist warra kanaanii shororkeessitoota biyya keessaa jedhee balaaleffatee jira. Ameerikaa keessatti hokkarri siyaasaa bakka hin qabu jechuudhani warra kana balaaleffate. Waan kanaaf itti gaafatamaan Doonaald Tiraamp jechuudhani dubbatamee jira. Karaa biraatiin ammoo eegumsa Koongireesii Ameerikaa jechuun miseensota mana marii bakka bu'ootaatii fi itti gaafatama kata hoggana kan ta'e Paula Irvin namni jedhamu aangoo isaa gadhiisee jira jechuudhani BBC ni gabaasee jira. Rakkoo kalee dhalattee sunii fi itti gaafatamummaa fudhatee aangoo isaa gadhiisee jira. Kana ka dubbattee afyaa'ii mana marii bakka bu'oota Ameerikaa kataate Nancy Pelosiitu akka taate ka dubbatamaa jiru. Karaa biraatiin ammoo guyyaa hardhaan kana Chuck Schumer itti gaafatamaa Senetii Ameerikaa tahuu deemaa jedhameeti. Ammaan tan jechuun hoogganaa jechuun garee Demokiraatota ka Senetii Ameerikaati. Amendmentii 25tti fayyadamnee Doonaald Tiraamp aangoo irraa ari'uu qabna yookaan ammoo aangoo irraa guffamuu qaba yookaan buqqifamuu qaba yaada jedhu dhiyeessa jira. Yaadii kunini warri Demokiraatota akka deeggaranii ka dubbatamaa jiru. Yaada kan warri Riippaabilikaanii gariilleen fudhatamee jira. Wanni kalee Koongireesii gubbaatti godhame sunini haleellaa Dimokiraasii Ameerikaa irratti godhame gocha fonqolcha mootummaa aadaa Dimokiraasii Ameerikaatii fi waan akka malee saalfachiisa guyyaa gaddaa jechuun guyyaa Ameerikaa qalbiisii cabse fakkeenya Dimokiraasii Ameerikaa xureesse jechuudhani akkasitti dubbachaa jirani. Doonaald Tiraamp aangoo gad haa dhiisu yookaan ammoo haa ari'amuuti ka jedhu kana yaadii kun akka malee dhageettii argachaa turani. Ittaanaan pirezidaantii isaa ka akka malee Doonaald Tiraampitii fi amanamummaa yeroo hedduu ibsu Mike Pence kalee galgala haasawa Koongireesii Ameerikaatiif godhe keessatti yeroo jalqabaatiif maqaa Doonaald Tiraamp odoo hin dhayinu haasaa isaa akka fixee kadhagame jiru. Yeroo ammaan tana Doonaald Tiraamp fi Mike Pence akka walii hin galini dubbatame jira. Meeyarri yookaan ammoo bulchituun magaalaa Waashingtenii wanni kalee godhame. Maqaan ishii Moral Bowser jedhamti. Wanni kalee Washington DC godhame fakkeenya shororkaa biyya keessa jechuudhani mamii waan tokko hin qabu jechuudhani wanni achittu ta'e kun Doonaald Tiraampitu kaase inni itti gaafatama jechuudhani dubbattee jirti. Nancy Pelosi afyaa'in mana marii Ameerikaa ka paartii Demokiraatii bakka buute Doonaald Tiraamp aangoo irraa ari'amuu qaba. Guyyaa 13 gadaafuu kan hin eegnu Doonaald Tiraamp buqqifamuu qaba jechuudhani dubbattee jirti. Wanni ammaan tan deemaa jiru Doonaald Tiraamp fi akka malee waan gaarii akka hin taane ka dubbatamaa jiru. Karaa miidiyaa hawaasummaa gubbaatti Facebook haga mootummaan Doonaald Tiraamp guyyoota gadaafan 18 haga ce'umsi gara Baayiden godhamu akkaawuntii Facebook Doonaald Tiraamp cufee jira yookaan ugguree jira. Uggurri kun inni guututti yoo ka itti fufuu danda'u ta'uu dubbatamee jira. Facebook irraa akkaawuntiin Doonaald Tiraamp haqamuu akka danda'amu ka dubbatamee jiru. Karaa biraatiin ammoo Tiwiiteriin poostii yookaan ammoo wantoota inni barreesse kalee ugguruutu dhagahamee jira. Viidiyoo isaallee viidiyoo Doonaald Tiraamp Tiwiiteriin akka inni kaasee ka dhagahamaa ture. Doonaald Tiraamp yeroo ammaan tana jibbamaa jira miidiyaa hawaasummaa gubbaatti jibbamaa jira. Tiwiiteriin isaalleen haga kaleeti haga ammaan tana jechuun waan hedduun ni barreesse mul'isaa hin jiru. Tiwiiterii isaa irra ilaalee yoonni haga naasa'uu jalqabeen dubattu haasaa godhe taatu
Okay, video kalee kaafame lama. This tweet is no longer available because it violated the Twitter rules ka jedhutu jira. Videoon isa lamni kan inni maxxanse video jeequmsa kakaasuu fi video jechuun seera Twitterii cabsu yookaan ammoo ulaagaalee hawaasi Twitterii itti fayyadamu hin guutne jechuudhaan kaasee ture. Achiin dubattu video biraa yookaan ammoo dhaamsa biraa ka tiwiitii hin goone jechuudha. Donald Trump akkasittuu geggeeffame haalli isaa gosa kan keessa akka jiru kadhagama jiru daawwattoota keenya jaalatamoo fi kabajamoo biyyoonni addunyaa gocha kalee tayan kana balaaleffachaa oolanii gabaasa kana bal'inaan jechuun ganama kan dhiyeessa jira. Biyyoota balaaleffatan keessaa hoogganaan Ingilizaa Boris Johnson, hoogganaan biyya France Emmanuel Macron, akkasumas hoogganaan biyya Spain Pedro Sanchez fa'aatii akka argamanii ka dubbatamee jiru. Wanni kun fudhatama akka hin qabne ka dubbatan. Angela Merkel chancelloriin biyya Germanis waan kana balaaleffattee jirti. Chaayinaan waan kana immoo yaada addaa kennite. Hong Kong keessatti yoo paarlaamanii weeraramu warri weeraru kana demokraasii jedhanii faarsanii gaafa Ameerikaa weeraramtu ammoo ka Ameerikaa shoror keessa jedhamee dhiyaata. Hong Kong warri weerare tokkolleen keessa hin ijjeefamne. Warri Kongireesii Ameerikaa weeraramuu nama afurittu keessa ijjeefame kamittuu demokraasii kabaja. Chaayinaa moo Ameerikaa waan jedhu dubbii himaanii mootummaa dubbii himaanii ministeera haajaa alaa mootummaa Chaayinaa akkasittuu ibsa baasee jira. Putin warri Raashiyaas ibsa wal fakkaataa Chaayinaa kanaan baasanii maddii rakkoo Ameerikaa rakkoo ammaan tan ta'e kunini filannoo Ameerikaa sirna dullacha irraa dhufe archaic system jedhanii ni jiranii sirna booda tafa irraa dhufe malee rakkoo biraati miti jechuudhani. Putin hiriyyaa isaa akkaataa Donald Trump itti quba hin qabne garuu miidiyaan Ameerikaa waan kana gara siyaasattu jijjiiruu barbaada jechuudhani akkasittuu dubbatanii jiranii. Mootummaan Itoophiyaa Abiy Ahmed fakkeessanii hagammaa miidiyaa hawaasummaa irratti waan dubbatee hin qabu. Abiy Ahmed maal jedhee halaalluti Facebook irratti yookaan Twitter irratti Abiy Ahmed asirratti waan inni dubbatee jira. Abiy Ahmed Facebook gubbaatti yookaan ammoo Twitter gubbaatti waan Ameerikaa kana waan dubbaten jiru ayyaana guyyaa dhaloota Kiristoos ilaalchisee fuula lama waan qabuu fi kaan ammoo jechuun masiinoo yookaan ammoo jechuun jallisi qonna jallisi ilaalchisee waa barreesse malee kan irratti hin barreessine. Garuu dubbii himaanii waajjira bilisiginnaa Oromiyaa Taayyee Danda'aa ka jedhamu karaa Feesbuukiitiin waa barreessa jira. Taayyee Danda'aa warra jechuun kana warra kalee waan har'i tahee kana godhe waan kalee tahee Kongireesii Ameerikaa keessatti warri godhe kanaan girrisaa afaan Ingilishii dubbatu jechuudhani. Girrisaan daangaa maleessa yookaan daangaa hin qabu jedhe nama guddaa nama hedduu aarsee jira. Girrisummaan daangaa maleessa girrisaa Ingiliffa dubbatu ilaala jechuudhani. Suuraa 3 maxxansee jira. Suuraa 4 gara 4tti ta'e walittuu qabee maxxansee jira. Gochi Taayyee Danda'aa kunini galata qeerroon isaa ooltee manidhaa keessaa isa baastee warra Abiy Ahmed kanallee aangoottu fidde bilisiginnaa taphata seeraa goote Taayyee faallee nama jechuun seera qabeessa aangoo qabeessa goote kan har'i galassuu wallaalee qeerroo Oromootiin girrisa jira. Nama akka Jawaar Mohammad fa'a Giraazmaach girrisaa ittiin jedha. Kun jechuun Feesbuukiin ijoolleen Oromoo hin jaalanne namni hedduun yaada Taayyee kana balaaleffachaa oolanii daawwattoota kennaa jaalatamoo fi kabajamoo guyyaa hardhaan tanaa wanni deemaa ture. Akkas fakkaataa odeeffannoon isin biraan geenne kakkanumattuu jira. Hidhamtoota siyaasaa Oromoo haala isaanii ilaalchisee sila guyyaa muudamaa pirezidaantii Ameerikaa ka Joo Baayiden qophii tokkotti qophaa'uu fi Waashingten DC'tti ture. Qophiin kun haala ammaan tana jiru kan nageenyatii fi akkasumas haala dhukkuba koronaa vaayirasii kanaan akkamiin akka inni deemuu danda'an beekamne odeeffannoon dabalataa akkuma dhufteen isin biraan gahuu deemna.
Feesbuukiin Instaagiraamii akkaawuntii Doonaald Tiraamp illee cufee jira, ugguree jira ammaa fi kanattu jira. Tiwiitarii illee Feesbuukittuu qaba jechuun Instaagiraamii illee dhaabbata Feesbuukittuu bitatee qaba. Kanattu jira daawwattoota keenya odeeffannoon keenya kan isin biraan geenne kakkanuma fakkaataa odeeffannoo biraatiin walitti dachaana. Hidhamtoota siyaasaa ka ji'a 6 fi guyyaa 7 fi badii tokko malee hidhamanii dagachuu hin qabnu dhimma isaanillee haasawaa barreessuu qabna. Abiy Ahmedii ammallee taanan bakka jechuun warra habashoota mana murtiitiin gadhiisuu barbaadutti Jawaar Mohammadii faa akka jechuun dubbiitti duudhuu barbaadu kadhagamaa jiru. Torbaanuma kan keessattuu nama Jawaar Mohammadii fi telefoona sim kaardii 4 geessuuf deemee qabne jechuudhaani ijoollee Jawaar dubbisuu deemtullee qabanii jiranii. Kan qofa osoo hin taane bakki kanaan durattu Jawaar hidhamee turelleettu Jawaar Mohammadii telefoona fayyadama sunillee qabnee jirra jedhameeti warra jechuun basaasa ka Jawaar wajjin jiru. Jawaar wajjin qunnamtii qaban jirullee basaasa keessa ariine jechuudhaani. Warri Tamasgan Xurunee ka ammaan tana jechuun waan tikaatii fi himataman murtiitti deemaa jiru kunini duula addaa ka hidhamtoota siyaasaa Oromoo irrattu qindeessaa jiranii. Enumaayyuu odeeffannooni ammaan tan jira akka dhagamaa jirutti Abiy Ahmed warra hidhamtoota siyaasaa garii gadhiisisuu akka barbaadu dhagahamee jira. Warri Oromoo ka garii gadhiifamu kun ammoo haal duree tokko lamaadhaan gadhiifamuu danda'anii haal dureen isaanii kun ammaan booda hariiroo Jawaar wajjin qabani yoo kaakuu tan taate yookaan ammoo odeeffannoo warri kennu Jawaar Mohammadii waan yakkamsiisa yoo tahee qofa akka tahee kadhagamaa jiru. Jawaar Mohammadii akka inni hidhamuu malee hiikamuu hin barbaanne Abiy Ahmed yeroo hedduu dubbatee jira. Oppiidiyoo yeroo kanattu biltsiginnaan amaaraa xiqqoo muddite warri garii Jawaar gadhiisuu barbaada. Abiy Ahmed ammoo du'ee argama malee gatiin dhiisuu waan jedhu ejjennoo akka inni qabu kadhagamaa jiru. Odeeffannoon keenya ka isin biraan gayaa jiru akkuma itti fufettu jira. Dhukkubni koronaa vaayirasii illee faffaca'insiisa akkuma itti fufettu jira. Of eeggadha isiniin jecha sagantaa keenya kaardhaan tana asumaan hobbaasna. Waan nu daawwattanii fi horaa bulaa waan nu qoqqooddaniif illee ulfaadhaa wayyama sagantaa biraatiin ammoo walittuu dachaahuu deemna. Ammaaf nagaatti.